Sierga, aya. Kamera kan kenduf nere Muhammad Musa. Muhammad Musa ndum na kamera kan kenduf. Shab share goda ti. Mesena. Muhammad kamera kan kenduf na difam. Difam ha. It is okay now. Okay. Erg Sierga. Okay, me kota tamam barbada duftme. Muhammad dufe wambrat. Atmal yad kabdumo yaddo kotme. Akam jir sena me shera. Atlen inkabdu. Sierga senu dadabte. Khas namkan. Azinaji. Shamarada modir. Okay. Unitin kamera mal tatisi. Simon tumme. Okay. Okay. Me Muhammadi kamera na do sound different. Okay. Khonen Jimma. Okay, kan kellen injir Jimma Bajifar, kan kellen injiru. Shareum goda namya masa. Share god itinamya. I will change my phone after 20 minutes. Okay, fine. I wait you, bro. Sega. 20 minutes. Nundandi to buleskia. Kamera kan kaga mandufne Mohammed. Okay. Kan kellen phone Jimma Bajifar. Bita kamera sindufne bita. I can do, but come through to you. Kasi Jimma Bajifar. Okay. Hi, Abo. Hello. Aya. Jimma Bajifar. Kan ken kamera dufe sente bat. Sente bati, dufte bati. Jimma Bajifar, kamera kan ke dufe. Jimma jade garanko nadide. Me waye amma me wonni kenna warra ma rirar bai fan halo. Okay. Dabatte badde. Akam jirtani nagini badala mena share ko namyama come on. Namyama. I think soon to rakok of this shut down to chukamne. Mesena. Are rira batani riro me wae rira ratar dubanna rira wonni kana rabbai minka batuju me wae rira su wae rira ma Minnesota rat taisuni me yad sun wol geddaran ma ni ridi ko ma barbachise ma ni faydani sa enduf bana maaf bana me wae rir kan raddi ko ol gafa na me ori tok barre fatan me wae hirir arta Minnesota rabbai me wae sunra wal dubanna nageni badada ol mabultin sinaga bakijirtanitti kabajaf jalali tubbi sambira abu bakijirtan idila dunyar jirtanitti naganki ya onna rabuqa sambira ga wae kunamma malaga siyar gabar ya jama'a
خاص ري خاص ما يريد مينيسوتا خان فايدة نزامالي ده أنا نقل هرير مينيسوتا مان بربادن بعدين برديمو مالي ده مرة كنيسة مان بربادن من منو تمو دندجرا ما توك توك بريفة دوري دفتن سينا تي شيركو ده نمياما هرير بان دافي جنتامو كان إثيوبيا بانتا بان دافي جنتوتني كان إثيوبيا بانتاني هرير سدي دبر الكي مو هرير سدي دبر هرير سدي دبر قونا جمّا 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 نوراتي ايه نوري من بناتي مدن هرير سدي دبر هرير سدي هرير اتش بايسوني هرير سدي مينيسوتا رات الو Akan fayyade نجاني سبرارة badara kan kesan badara برار جر ما واي هرير سوني ما مال करते iya banda fi junta wanum godu qabdu gote kon qabus ايه ما فايداني سامان جتان سلات fayda mal tu jira duru fayda godanne ma fayda qaban دوب करते هرير सुनागम सदी न फका لا مو lam هاي ابو alaba toko kabiya ba toko kan biya ba me aya toko kadina ba me tuka banda junta oli gale ba isani junta shalle jeta banda daga kabiya gurguru bandu mai da mamre kasaba gurguru banda ya ma warri laman suna kami akami woli gala nan bita ata me ya amma awanda ka da amma duro wonni ane simo mu bedu aya bo sim mor mu feta yude tamma ifama na goti na gorsu fe ma nan an ala ani yaade kan ke mor mu yaami kan ke baaye na ta'a toran bakka buutelle ka oromolle bakka buutelle naffakkata yaani kan ke kan de garuda ammo alaabumsi gubbaa san qofannaan taane maa ennaan beektaa hundinuu waliin morminu nutin amma gosa biraallee mormuufillee miti jibbuufillee miti. Atiin kun Oromoo jettee gadhufte alaabaan sun ammoo Oromoon laallatu beekte jechuun nulleen ka ofii qabnaa keenya qabnaa beekte. Ayabo. An alaabuma san callaaf si morma ammoo akkuma sanattuu egaa atiin biyyattiin akka hin diigamne deeggarte anumaaf ta'a ammoo gartee waanum san callaaf si morma kara biraa ammoo diinni akkas ni hiriiraa boris ni hiriiraa ammoo mata akka jijjiiruu hin danda'u. Uummata akka jijjiiruu hin danda'u akkasumaan iyyaa akkas kaleessas iyyaatuma ture akkasinuma iyya ammoo dhugaan inuma mo'ata abiyyi ka mo'atuuf dhugaa qabaaf mo'ata malee egalee girrisaa fi juntaa baay'ina baandaatiif baay'ina juntaatiif jecha mo'atu. Ammoo hanqa wayyaa gartee uummanni biyya keessaa uummanni afaan Oromoo dubbatu biyya keessaa hundi isaa hojii dhaabatee jira. Uummanni sabaaf sablammii guutuun isaa hojii dhaabatee jira. Nuti asumaa wallolla malee uummata kallee irraa hir'isuu hin dandeenyu. Laakiin
ani amma sila beeka akkuma jennu nu kabade beeka malee afaan wallaallee ofirra jara deebisuullee wallaalleetii miti nutiin alaabaa keenya qabannee jara wajjin agartee yoo xiqqaate alaabaa abbaa gadaa qabannee jara wajjin baanee biyya kana biyyi keenya akkasiin hin diigamne yoomuyyuu akka diiguu hin dandeenye iyyachuu dhabuun dadhabina Oromooti. Egaa beekaa amma baandaa lafa alaa jiru kanarratti beekaa baandaa turre baay'ata uummata dhugaaf dhaabaturre uummata baandaa dharaan biyyaa ba'e dhararra jiraataa waan karaa dhugaa jedhamu hin fedhu sidumaayyuu. Kanaaf akka seexaanaa karaadhaaf jirtu qofa barbaadaa bira dhaabbata jechuun inni keenyaaf. Malee namtichi kun bakka kana balleessee eega gaafa dhufee mootummaa fudhatuuti bakka kana balleessee wanni jarri jedhanii himuu danda'a wayillee hin jirtu hin beekama jennaan gaaf duriillee jarri bakkuma neegeetiifii qofa barbaadanii irraa dubbatan ammoo bakki neegeetiifii qofa barbaadanii dubbachuun malee maa jennaan warri akka amaarri balleessee balleesse Oromoon balleessee balleesse. Namichi kun hogguu namni ganda adda addaa keessatti du'ullee maqaa isaatiin miti kan du'e. Namni ganda qaba. Gandi liqomombarii waan jedhamtu jira. Aanaa qaba. Godina qaba. Namni ganda keessatti du'e sun kan ajjeeses Oromoo kan du'es Oromoo. Akka naannoo ganda sanaatti qoratamee namni sun murtiitti dhiyaachuun gandaa fi naannoo san qabdi. Abiyyi wanni jedhanii agartee nama ganda keessatti du'e hunda abiyyi jedhanii hin jirtu jechuudha. Abiyyi akka namni jibbu gochuudhaaf jecha wanni jarri dalagan hundi akka abiyyi irratti hin deemne ni beekna jechuudha. Ammoo abiyyiin jibbisiisuu hin danda'an kana himanii. Lammaffaan maal seete? Alaabaa siidaa Minilik mana mootummaa jala keessa ijaaree jedhan. Siidaa Minilik gaafa mana mootummaa keessa ijaaru siidaa Minilik hin ijaaramne durumaanuu ijaaramtee mana Minilik keessa jirti gadi baasu. Tokko jedha. Siidaa Minilik qofaa miti duba wanni inni ijaare. Holqa soofu marachi keessa ijaare. Waan Oromiyaan of keessa qabdu guutuu achi keessa ijaareeti. Aadaa Oromoollee guutuu achi keessa ijaareeti. Odaa Oromoollee achi keessa dhaabe. Oromoo urgoofte jechuudha. 4 kiiloon Oromoo urgoofte. Wanni Minilik qofa laalaniif hin jiru jechuudha. Tokko warri Minilikiin jaallatus immoo isa mana keessa ture gadi ba'e yoo jaallate mirga isaati haa jaallatu. Tokkoffaa namichi kun biyya sana Itoophiyaa waan jedhamtu kana ijaareera. Uummata biyya keessaa immoo miidheera. Sanaaf uummata biyya keessaa waan miidheef jibbina malee waan inni biyya sana ijaareef hin jibbinu hinuma jaa'ila. Waan inni biyya sana ijaareef kireeditii qaba namtichi jiru. Ammoo waan inni uummata keenya fixeef ni jibbina. Bakka mootummaan yoo dhayitee dhaabattee laaltee namticha sana biyyattiin sun gabrummaa biyya ormaa kanaan hin bitamne jechuu keessatti ka beekamu namtichi sun ni beekama. Sigalee. Namichi sun biyya san ijaaruu keessatti ni beekama. Ammoo biyya isaa miidhuu keessattis ni beekama. Akka an jaalladhu qofatti dhabamuu qabaa jettee yaaduun kan keeti. Garuu akka mootummaa tokko yoo dhayitee bakka mootummaa tokko dhaabattee laaltee waan mootummaan tokko isa kana dhabamsiisee waan uummanni kan koo qofti jaallatu hojjedha yoo jedhe mootummaan sun mootummaa dara. An jibbuun mirga kooti an hin jaalladhu amma utuu boolla keessaa ol baasanii lafa isaa gubanii hin jaalladhu. Ammoo bakka mootummaa tokko yoo dhayitee dhaabatteef akka mootummaan tokko godhuu qabu goota malee akka jibbituun gootu jechuudha. Jibbi naannoo mooraa naannoo 4 kiiloo jedhamu sanatti afaan Oromoo hin dubbatamu. Amma garuu afaan Oromoo Adamma galatoomii wanni me'anillee namni bichaarra sii kenna. Garuu wo tokko maali okay. Obboleessi wanni inni dubbate mee caffe. Yaadisi isa ibsata alaabaan kunnaan ta'a guys wanni san beekuu qabdani biyyiti tokko eegi biyyi tokkodhaan sanyii tokkoon hin kakee jiru fedhii uummataa eeguu qabdan. Salaam alaikum. Nageenyi badhaadha. Booran.
fuul kan kee mul'isi. Boorana. Boorantichi boorantu sabboo goona man irraa qabda yaad Ati qabdu moo? ati ati nama bada. Ati wallahi dhugaan nama badaadhaati. Maaliif kumbuleen na goote? Ana sagalee bosonaati. Maa kumbuleen na goote? Baawunsi na goote. Iyyacha bilaak na godhan. Ati nama dhagee ansitti hima Maankiyyi dhufte bitta maankiyyi dhufte bitta ati nama man bada. namaa yoo dhufte. Ati nama Oromootii miti. Ati nama baalagii. Ati nama badaadha. Ati nama baalagii nama badaadha. Ati namni narrabsin nam guddaadha. Maaliifi mana no. Bilaak na wanniin riippoortii na gooteeti bilaak na godhan. Abbaan manaa namosi maaf dhufte bada jaarsi guddaa nama arrabsu mee dubbadhaam. Anamma hootti seenne nama arrabsa namni arrabsin yaada kan keebsachuu mirgi keeta ammoo namni arrabsin buleeso yaada kan keebsadhu namni arrabsin. Sagalee bosona irraa jijjiiramtaatu nam guddaadha jaarsi guddaa nam sila kabaje of kabaje taa'uu qabu. Maaleykum salaam. Kabajamtee of kabajee taa'uu kamartu nagalchi. Jaarsi kan namni narrabsin please laal namni narrabsin alaabaasi alaabaa abbaan fedhu waan fedhu carqee of fedhu alaabaa fedhu qabatee deemu mirgisa. Biyyi kan kee eegeen dhugeeffatiin ati garbichi biyyi suni ofiin jecha achiin uummata guddaa jechuu hin dandeettu beektaa buleessoo. Meesii erga nagalchii jedha namni kuni. Hoosi galcha. Maqaan Jeenuu Jeefaa. Jeenuu Jeefaa kameraan kan kennuuf nagalcheen. Zeenuu Jeefaari. Okay, atilleen dhufte abbaa haqaa kan meetti kenniname abbaa haqaa. Ani abbaa haqaa seenuu dadhabdema. Namni narrabsin namni nama arrabsu jaarsi guddaan Minisoota jiru kun. Okay, enu abbaa haqaa kaameraan si dhufu dadhabee si erguu fedhe. Ajaa'iba rabbii qabdi bara warri kun. Nama arrabsam namni guddaa be jaarsuun guddaadha bara nama arrabsam gadda dhufe. Maaf nama arrabsite me nama arrabsite nama maan ati Boorana ati nama maani ambita gar negatiivii deemuufi beektam na arrabsuufi. Obboleessi ati jaldeessi deemiti jaldeessa qarra jaldeessi dubbadhu jaldeessi ati warra bosonaatiin ilmee namaatiin akkamii wal arguu dandeetti qar namni bosonaa tokko. Iyyeetti achi deemee ofirra cufa beektaa. Si dabarsa eegumee si kenna. Bitta kaameraa si erguu dide bitta obboleessoo. Network kun olaal. Kana bringing about kaameraa seenuu hin dandeettu siin jedha doono. Friendii kitaabtu. Kota waa'ee hiriira taasinu hiriira dunjaini jaldees walta bahee iyyisuuni kaan biyyaaf biyyuufiiti biyya Itoophiyaa hedheetti jaldeessachitti wal guuramsu mee Mohammed Musa kaameraan dhufne ergadhu. You are not Oromo. Oh, who you are? Maanin beektaa kan Oromoon ta'e na beektaa waliin dhalanne waliin guddanne ollaa tokko. Atakamiin akkan Oromoon ta'e ni beekta. Maanin beektu Booran beektaa Booran jechuun maan jechuun Booranii gosa gam qabu. Booran jechuun iyyuu maal jechuun jechayyuu beektu kan. Zeenu kaameraan kan kennuuf si erga bitaatu friendii kiyyaa misee kan kennuuf si erga bitaa. Jaldees waltu bahee iyyisuuni am jaartii kun warra jaldees Minisootaa sun keessa tokko beektaa maaliif
Ben Mustafa. Jaarsi kun jaarsa kabajin qabu. Maqaayyuu akka itti baafate hin beeku. Jaldees maani jaldees bosonaati kan. Sagalee bosonaa jedhe. Eegi boson ta'a an boson keessa hin jiru bitta. Faranji lafa Ameerikaa jira. Boson kee Minisoota kee taa'e waa'ee bosonaa na taasa. Warra akkan jedhu maqaa jijjiirratee caffee maani jedhee feesbuukiidhaan dhufu. Feesbuukii dhibiin dhufu. Dhuftee rakkin hin qabu. Mankii dhuftee na dhageettee yaada wal jijjiiran malee achumaa dhuftee nama rabsuun iyyuu seera miti. Obboleessoo. Me jaldees Minisoota abbay sun maan balaaleffachuuf Oromummaa taname eegme leenci kuna dhufe. What? Mohammed Musa, what happened? Simunti rakkoo qabdee jecha. Mohammed Musa, atin I don't know why. Bayiti sen Mohammed Musa. Kan keetilleen bitaa. Adi akkamiin siidaan arsu buleessu. Okay. Me kanke kami kana. Zenu bitta kanke illee ni seenu. No. Abbaa kanke illee ni